Rallee jawaadii wanni waan kana jiru dhaamsi kiyya. Waliin dhaabbachuudha qabna. Maaliif jennaan akka gartee sangoota nyaadhamee saniin ta'an wal baraaruudha qabna. Anis boru gartee waan naa taa'uun beeku. Jarri kun uummata na jala hafuu si miti. Na gubaa bariyaa jawaadee. Raadhi isaatiidha. Tarkaanfiin zakkoon fudhate kunoo takka jalqabaa tana. Ammoo zakkoon tarkaanfii arra fudhate tana. Isaa fi firii jaalalaatiis akkasumatti maafiyaa guruupiin gartee walumaa galattu jechuudha. Tarkaanfii kaayyoon isaanii tanaa miti. Kaayyoon isaanii guddoon hattee jirti. Ani nama deemee mana keessatti si dhufuuti dhimma sirraan qabu garuu waraqaa ijoollee sanii haati ilmoosii ni barbaaddi waan ta'eef lubbuu isaa inni si duraan du'aa jechaa jira. Ati immoo yoo booda du'uu barbaad isa duraan du'aa jechaa jira. Inni isaa kan nufa murtee kan nuyi. Gaafa dhumee dubbise. Si duraan du'aa. Daqiiqaa keessa naa jira daqiiqaa keessa ati hin jirtu dhiiraa jira dhiiraa. Seenee jira kunoo jawaadii ati yoo takkaa keessa seenee. Daqiiqaa dalaga dhiiraatu biddeena qidaa Jireenya keessatti dhiira waan ta'e maraa'u dubartii wajjin akka itti jiraatan kabajaa dubartiin qabdu dubartiidhaaf jaalala kennuu fi akka qabnu akka bakka kennuu fi qabnu jireenya keessatti akka wal gargaarru jireenya hawaasummaa keenya keessatti barnoota guddaadhaan nu kennaa jiran. Waa xiqqishoo magaalaa kana keessa dabbeetii mishtee kan ta'u deema. Duuba akka bira maal irra jechatu Museefaa dhaquun Museefattiin deemee jechuudha dhiibtee hospitaalattiin deemaa jiran jedhaniin deemaa. Afuuraan baafadhaa baatee lamaa fi sadii fi kanaan jettu sana duuba kan kaameeraa dura dhufu nammaa jejjiirra. Jechuun kabarra. Yooniif gartee dhugumatti rakkoon isaanii isin dhagayamtee rakkoo kana gargaaruu barbaaddan rakkoo kana cinaa dhaabbachuu barbaaddan furmaatee fi jawaadee addan baasinaa gamtaadhaan isaan lachuu iddoo jaalala barachuu jira. Jaalalti immoo horii kan taane eenyummaa akka taates gartee nu bira hin dhaqinaa kophaa teessan. Abadan itti qophooynee gartee waan barbaachisu itti dheenyee tarkaanfii irra fudhachuu qabna malee harka kannuu qabnu yoomiyyuu. Ani gartee karoorroo meeqana irratti oofanii harkan kanneen. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota maammee warri taatan. Akkasumatti ilmaan Oromoodhaa marti keessanuu lafa jirtanitti kan biyya keessaatis kan biyya alaatis salaamanni keenya qilleensarra balaliitee isin biraa geessu isin jechaadha. Arraas deebinee jira waan ajaa'ibaati wanni nu ol baase kaleessa viidiyoo gabaabaa isin waraabeetiin ture. Jarri gartee maafiyaan ammallee gartee nama gattaa'u deemuu miti quxxaan isaanii dheertuudha. Waan gartee asii dura hojjetanirra taganaa gartee hojjechuudhaaf karoorfatanitu gartee irra guddoodha irra nama sodaachisaa jechaatiin ture. Eegaan gartee viidiyoo isa waraabee booda caalaa gartee gaa to'annaa jala galchanii jiran. Abbaa ilmaanii kan kophaa gartee ilmaan guddisu jiru arra gartee gaa to'annaa isaanii jala oolchanii harka isaanii jira. Kana wanni godhaa jiru jechuudha takka warra isaati. Warri isaadhaa dhugumaan intalti tun tagartee ilmaan kana deeyse yoo kataatu taate akkamitti abbaa ilmaan siidhaa ka ilmaan isiin dhaltee biraa deemte itti rakkatee guddisaa jiru. Shira kana irratti yaaddi waan hedduu nama gaddisiisaati waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati wanni deemaa jiru kun waan gartee sammuun nama fudhannee jechuudha. Namoonni hedduun keessan wantoota silaa gartee gabbaatee dubbattu kana maaliif gartee jawaadii bira dhiiqee waliin hin haasofne maaliif gartee waan kana jawaadiidhaaf hin ibsine waan jiru gartee dhiistan jawaadii immoo telefoonni isaatis cufaadha iddoo gartee gaa bakkaan silaa gartee itti yaade hundaa'u gartee dhaqee hin garre. Maaliif innis gartee gaa iddoo jirachaa waan jiruuf argachuu hin dandeenye. Fuuldura ammoo amma dubbiin gartee jabduudha. Tagartee isaan kophaa dhiisanii miti dubbiin jabaattee jirti. Kaleessa maaliin isin jee jawaadii kophaa hambisuudhaaf. Kophaa hambisanii akka inni gartee shaararra yookaan daandiirra carqa facaasee maraatee deemu godhuudhaaf. Sadarkaa san godhuudhaaf immoo namni gaa namoota sitti aanan tarkaanfii irra fudhata. Irratti fudhachaa deemta. Amma fakkeenyaaf waddeessa guddaa tokko yookaan muka tokko guddaa jiisuudhaaf dheeyxee yoo dhiibde hin jigu
hudduudhaan buqqaasuudhaaf jechuudha. Kanaaf waan muka guddaa kana hudduudhaan buqqaasuudhaaf maal goota jala qotteeti hidda isaadhaa hamoggaadhaa irraa ciraadhaa hidda tokkichaa dhaabbatuun qofatti hambifte jechuudha. Hoggaa kana maali ni jiga jechuudha. Arraa dhimmi gartee tarkaanfiin caalaan irra fudhatan tuni namoota silaa gartee arra jawaadee cinaa dhaabbanna jawaadee gargaarraa roorroo jawaadee irraa qolanna ja'an naannoo isaa jiran hundaa'u miila jalaa ciruudha. Huxxaaniin kaleessa gartee siin jee huxxaan tun takka. Kun maali isa dadhabsiisu harka kannachiisu. Samboodoo eenyuuti isi cinaa dhaabbata furmaateedha. Xiyyeeffannaan akkasitti sadarkaa sanii tarkaanfachaa deemti jechuudha. Kanaaf anilleen jawaadee asumaan qilleensarraan feetuna jaaladhu feetuna jibbi feetuna amani feetuna dhiisi. Yeroon ammaan tanaa yeroo gartee fagoorra teenyee qilleensarraa lallabnu odoon taane yeroo gartee harka wal qabannee wal cinaa dhaabbannee roorroo tana qolannu jirra malee yeroo gartee halaalaa akkas ta'e akkana ta'e waliin jennu miti. Yoo ka viidiyoo kana laaltu taate anilleen gartee gaa miilaanis barbaadeetiin si dhabee telefoonni keetis hidhaadha obboleessa kiyya qaali. Caalaallee iddoo jiru isaan harkaa baasuun dirqama waan taate. Tanaaf atilleen telefoona kiyya yeroo hedduu gartee sitti dawwalaanitiin jira telefoonni kee cufaadha naaf dawwali. Yoo ka viidiyoo kana laaltu taate koomentii jala naa barreessi. Yaada kee naaf barreessi akkaataa itti wal qunnamnuu fi akkaataa gartee itti wal arginuus haala mijjeessi gama keessaatiin na dubbisi qilleensarraan odoon taane. Hatattamaan iddoo caalaan jiru eessa akka geessan abbaa ilmaanii kana baraaruudha. Atis waraqaa kalee dheengadda gartee ol qabdee waraqaan na harka jettee garsiifte san fidiidha. Waa'ee dhimma waraqaa sanii ilaalchisee ati akka mataa keetitti sii fi furmaateenis akkana jettanii jara san bira hin dhaqinaa kophaa teessan. Abadan itti qophooynee gartee waan barbaachisu itti dheenyee tarkaanfii irra fudhachuu qabna malee harka kannuu qabdu yoomiyyuu. Ani gartee karoorroo meeqanarratti oofanii harkan kanneen daran na jabeessite daran na cimsite malee cubbuu isaanii yoomiyyuu taanaan hin fudhadhu yoo dhugaa taate malee daandii haqaarraa ammas taanaan kaleessaas boruus taanaan irraa hin deebi'u. Kanaaf obboleessa kiyya cinaan jira suniif waliin taanee na qunnami. Naaf barreessi gama keessaatiin na qunname waan jiru gartee odeeffannoolee jiru eessa akka geessan haram akka jiru kana hundaa'u gartee jala yaanee iddoolee silaa gartee naannoo gartee silaa isaan gartee dheengadda na tursiisanii fi namoota gartee isaaniif wal qunnaman namoonni tokko tokkos gartee ha isaanii wal qunnaman ha isaan beekuus qunnamnee waan kana hatattamaan qorannoo goonee irra geessuudha qabnaan siin jedha. Sunif gama biraatiin dhugaadha. Ilmi namaa kuni maaliif namni wal jaalate maaliif adda facaasuu barbaada? Nuti amma jawaadee fi furmaatee namoota gartee jireenya keessatti fakkii nuuf ta'an keessaa. Akkamii fakkii nuuf ta'an jennaan dubartii jabduu, dubartii cimtuu, dubartii gartee lafee qabdu, ta gartee eenyummaa siitiin boontuutu yeroo kanatti sii rakkoo keessa jiru, sii gartee ilmaan sirra jiru, sii gartee dalagaa fi hojii hundarraa dhaabbatee jireenyi kee ifiifuu rakkoo keessa jiru dubartii jabduudhaatu si cinaa dhaabbata. Dubartii jabduudhaatu gartee si cinaa dhaabbatee si gargaara. Silaa arra dubartii biraa taate ilmaan ifiin dhalin ilmaan ifii jettee hin dahin si wajjin teessee rakkoo san si wajjin qooddatu. Jaalala jechuun tana isaanirraa jaalala barachuu jira. Jaalalti immoo horii kan taane eenyummaa akka taates gartee nu hubachiisaa jiran. Kanaaf jaalatamtoota keenya namoonni gartee yaadota garagaraa gartee barreessaa fi jittan gama keessaatiin qunnamtan. Yooniif gartee dhugumatti rakkoon isaanii isin dhagayamtee rakkoo kana gargaaruu barbaaddan, rakkoo kana cinaa dhaabbachuu barbaaddan, furmaatee fi jawaadee addan baasinaa gamtaadhaan isaan lachuu iddoo jiran cinaa dhaabbadhaa. Nuti wanni kana godhuun maali? Nutis jireenya keenya dhuunfaadhaa jiraachaa jirra. Ammoo obboleessa yoo arra rakkoo keessa dhiittee itti eeyde shirri gartee irra deemaa jiru kun boru narra gahu ta'a. Yoo arra gartee hin qolanne boru gartee hawaasa irra gahu ta'a. Kanaaf nutis halkanii guyyaa dhaabbannee ilaallamna. Waan irra geenyees gartee isiniif ibsina. Yaada gartee gamanaanis daawwattoota kiyya jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa gargaaraa yaadaanis jechuudha.
Ammoo wanni guddaan nuti gumaachuu fi qabnu maatii kana nageenya akka harkatee jaalalti isaaniitu gartee firii hortee daraattee firii hortu godhuu danda'uudha qabna. Kana maali hawaasa jabaa yoo si duuba jiraate yoomiyyuu taanaan roorroo feetes qolachuu dandeessa. Dhugumatti mee har'a yeroo ammaan tanaatti hajaartii wajjin taa'ee qibaabaa biyya teenyaa kan dursan kanii fi qoraan gartee itti cabsanii jala kaanii itti shidan. San taa'ee jaartiin tiyya gartee arrani dhukkuba jee irraa fuudhee biddeena irra buusee irraa kaasu. Waan ajaa'ibaati dhugaa rabbii. Jireenya keessatti dhiira waan ta'e maraa'u dubartii wajjin akka itti jiraatan kabajaa dubartiin qabdu. Dubartiidhaaf jaalala kennuufii akka qabnu akka bakka kennuufii qabnu jireenya keessatti akka wal gargaarru jireenya hawaasummaa keenya keessatti barnoota guddaadha nu kennaa jiran. Hedduu takkaan isin dinqisiifadha. Haaluma rakkoo keessa jirtan kana keessatti kana waliin dhaabbattanii waliin taphachaa waliin koflaadhaa guyyaa gammachuutis gaddaas waliin dabarsaa roorroo qolachaa jirtan dhugaa rabbii hedduu takka rabbiin gartee jaalatee isin rabbi isin haa dhiisu nageellee rabbi isin haa buusu gufuu gubaatallee rabbi isin irraa haa qabu. Suni jaalatamtoota kiyya hordoftoota kiyya hawaasa keenya keessatti namoota fakkii namaa ta'an kakkanaa kana jabeessuun cinaa dhaabbachuun dirqama hunda keenyaatiin jira. Gama biraatiin tarkaanfiin zakkoon fudhate hunoo takka jalqabaa tana. Ammoo zakkoon tarkaanfii arra fudhate tana isaa fi firii jaalalaatiis akkasumatti maafiyaa guruupiin gartee walumaa galattu jechuudha. Tarkaan kaayyoon isaanii tanaa miti. Kaayyoon isaanii guddoon haftee jirti. Tun amma sadarkaa xixiqqootti gufuu xixiqqoo fi qoree xixiqqoo kararraa fi irraa fuudhuudha jedhanii beekama. Suniifuu jaalatamtoota hordoftoota keenya. Wanni kun ammoo kaayyoon isaanii akka galman keenya halkanii guyyaa dhaabbannee cinaa dhaabbachuudha qabna. Yaadaas gumaachuu fi cinaa dhaabbachuu isaan jajjabeessuu keessatti. Yoo san hin taane maatiin kun diigamnaan maatiin kun camnaan boru maatii biraatii diigamuudhaaf ta'a. Guyyaa gartee namni diigamee addunyaa yeroo hedduu nuti gartee namoota tokko eega gartee addunyaa tanarraa boqotanii fi eega gartee addunyaa tanarraa deeman gootummaa isaanii leencummaa isaanii eenyummaa isaanii beekumsa isaaniitiin isaan faarsina. Ammoo odoo jirruu wal cinaa dhaabbannee lubbuu wal baraaruudha qabna. Yoo akkas hin taane akkanuma wallaalleeti akka gartee sangaa sadii jechuun diimaa fi adii fi gurraacha burreedhaa hojii afur waraabessi gartee kophatti adda qoodee jechuudha. Adiin kun isin keessaa mul'ataa ofirraa achi baasa. Kanaa jecha bineensi isin harkaa jeeni adiif keessaa achi baasanii adii bu'aa nyaate burree keessaa achi baasanii burree nyaate diimaas keessaa achi baasee diimaas nyaate gurraachaas akkasiin nyaate jechuudha. Afranuu bakka takkatti. Silaa gamtaa taate firraa dhoorkan gaafa gamtaan jiran firraa qolachuu dandeenye firraa dhoorkuu dandeenye akkasiin nyaatame. Arrallee jawaadee wanni waan kana jiruuf dhaamsi kiyya. Waliin dhaabbachuudha qabna. Maaliif jennaan akka gartee sangoota nyaadhamee san hin taane wal baraaruudha qabna. Anis boru gartee waan naa taa'uun beeku jarri kun uummata na jala hafuusii miti. Wantootaan gartee halee isaas arraas gartee dubbachaa jiru kuni hedduu gartee waan gartee sagantaa isaan qabaniif karoora isaan qaban waan isaan jalaa fashaleessu waan ta'eef xiiqii keessa galanii jiran. Nuti gartee nama rakkate wajji gartee dhaabbachuun yoomiyyuu taanaan kun hojii rabbiinis jaalatu hawaasni keenya jaalatu ka uumaan lafaatis jaalatu jennee waan itti amannu yoomiyyuu waan gartee hawaasa keenyaaf ni tola jiru hawaasa keenya ni fayyada jiru waan hawaasa keenya ni baraara jiru yaadaas taanaan beekumsaas taanaan dandeettiis taanaan ni gumaachina. Suniif yeroo mara asirratti ol deebinee yaadis ni gumaachina. Namoonni yaada qabdanillee akkasumatti gartee jalatti nu barreessaadha. Obboleessi keessan yoomiyyuu taanaan abbaa haqaa cinaa ni dhaabbata. Haqarraa hin deebi'u du'ee dhabama malee isin jechuu barbaadetti akkasii inshaallah obboleessi kiyya qaaliinis jawaadee furmaateenis akka gartee naaf barreessan gama keessaatii akkana qunnaman waa hundaa'u gartee wal arginee akka walii wajjin mari'annee caalaallee furmaata goonu. Maaliif obboleessa keenya kakaleessa gartee si hojii dhaabbachaa ture ka guyyaa gartee aduu hamtuu si hojii dhaabbachaa ture kaniifi gartee ilmaan guddisuu arra iddoo inni jiru baasuun dirqama hunda keenyaati. Kanaaf
hanganaan sinjaa akkana dubbituun asumaan gartee dhaamsa kana viidiyoo kana mee jawaadii biraanis naagee kumaatee biraanis naageedha inshaallah isaanis gartee na dubbisanii wal arguudhaaf gartee niin hawaas niin abdadhaasi hanga gartee sagantaa biraa wal deebinutti gaa yaadota biraatiin wal deebinutti yaada haree qabannee isinii dhiyaanna wantoota sammuu teessan keessatti yaadduu isinitti waan isin beektan nuti beeknu isin gumaachina inni itti gartee gaa asirratti ol baana. Galatoomaa horaa bulaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.